Welcome again. This is chapter 2, all about general methods in studying constituent of crude drugs. Kanaaf har'a boqonnaa lammaffaa eegalla jechuudha. Boqonnaan lammaffaan waa'ee crude drugii constituent isaa yookaan immoo secondary metabolite achi keessa jiran yookaan crude drugii sana keessa jiran akkaataa itti qo'annu methodology fayyadamnuu fi strateejii fayyadamnu waa'ee kan itti ilaallu boqonnaa lammaffaa har'a eegalla jechuudha. Boqonnaa tokkoffaa keessatti waa'ee farmakognosii seenaa farmakognosii crude drugii maal akka ta'ee fi evaluation of crude drug yeroo jennu akkamitti evaluate goon inni sadaffaan immoo steps in evaluation of drug or crude drug from natural product kan jedhu sirriitti ilaalleerra. Amma immoo boqonnaa lammaffaa eegalla jechuudha. Kanaaf boqonnaa tokkoffaa keessatti koomentii fi qeeqa yoo qabaattan kaa'uu ni dandeessu. Har'a immoo boqonnaa lammaffaa eegalla jechuudha. Warri chaanaalii kana haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuu akka hin daganne asumaan isin yaadachiifna. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa ta'an immoo viidiyoo keenya like gochuun akka hin dagatan, koomentii yoo qabaattanis koomentii jalatti kaa'uudhaan viidiyoo keenya jalqabuu dandeessu jechuudha. So chapter outline yeroo ilaallu extraction irra eegalla. Actually extraction chapter 1 keessatti ilaalleerra, boqonnaa tokkoffaa keessatti ilaalleerra. Garuu some highlight for introduction part ni kennina. Then definition and the need for extraction, hiika isaa fi extraction maaliif barbaachise, biqilaa tokko extractionidhaaf prepare gochuu, fakkeenyaaf preparation of plant material for solvent extraction, solvent sana filachuu, solvent yookaan bulbulaa extraction sanaaf fayyadamu filachuu qabna. Method of extraction akaakuu garaagaraa akka qabnu ilaalleerra. Isaan sana filachuu qabna. Factor affecting crude drug quality, crude drug sana quality isaa affect warroonni godhan factoroota maaltu jira. Isolation the purification of active constituent, active constituent jechuun active secondary metabolites jechuudha. Isa sana isolate gochuu, purification jechuun qulqulleessuu. Classical method of separation, modern classical method are there. Classical method kan jennuun old method yookaan immoo methodii duraanii kan separation keessatti fayyadamnu maal fa'a. Modern methodology kan ammayyaa immoo maal fa'a isaanii, fakkeenyaaf chromatography technique are there. Primary and secondary plant metabolites, metabolitiin bakka lamatti qoodama. Primary fi secondary jennee bakka lamatti qoodna. Primary jechuun maal jechuudha, secondary jechuun immoo maal jechuudha, garaagarummaa isaanii maa inni kan jedhu isin yaadachiisuuf jechuudha malee kuni chemistry of natural products irratti waggaa jalqaba irratti barattaniirtu. So as to introduction, the phytochemical investigation of the plant involves the following. One is authentication, the extraction of the plant material, separation and isolation of the constituents of interest, characterization of isolate compound, investigation of biosynthetic pathway to particular compound, and the quantitative evaluation, toxicology of evaluation and the clinical evaluation. Parallel to this may be the pharmacological assessment of separated compound, which may in some investigation precede the characterization. Kuni chapter tokkoffaa irratti ilaalleerra. Biqilaa tokko traditional medicinal tokko waan qorichuma qabuuf kallattimaan finnee extractioniin adeemsifnu jalqaba. Biqilaan sun maqaa saayintifikii argachuu qaba yookaan immoo authenticationin adeemsifamuu qaba. Sana booda gara extraction itti seenna jechuudha. Extract goone booda active ingredient sana separate goone isolate erga goone booda immoo characterize goone jechuudha. Structural elucidation isaa. Yes, normally structural elucidationiin adeemsifamuu qaba. Maaliif structure activity relationship waan jedhamutu jira. Isa sana beekuudhaaf structure isaa beekuun baay'ee murteessaadha. Inni biraa biosynthetic pathway, biqiloonni sunniin bifa kamiin secondary metabolite sana qopheessuu danda'an kan jedhu laaluun barbaachisaadha. Toxicology, toxicity effect qaba. Qorichoonni aadaa baay'een isaanii doosiin isaanii hin beekamu waan ta'eef toxicity qabaachuu danda'u. Sana qofa osoo hin taane crude drugiin tokko adulterationii garaagaraa waan qabuuf toxicity qabaachuu danda'a waan ta'eef toxicity sun beekamuu qabachuudha. Isaan kunniin step of
phytochemical investigation of the plant jechuun. So extraction jechuun is a crucial first step in analysis of medicinal plant. Now step jalqabaa extraction in actually crude drug sana argachuudhaafis ta'e isolation hojjechuuf inni jalqabaa extraction jechuun plant sana solvent fayyadamnee active metabolite sana from medicinal plant sana irraa baasuudha. So the choice of extraction procedure depend on the nature of the plant material, the component of the material isolated. Filannoon extraction methodology keenya yookaan solvent keenya based on secondary metabolite biqilaa sana keessatti argamu fi kaayyoo yookaan secondary metabolite nuti barbaannu irratti hundaa'a jechuudha. Sana qofa osoo hin taane standardization of extraction procedure is very important. Extraction procedure keenya standardize goon baay'inni kaayyoon isaa yookaan immoo purpose nuti standardize goonuuf tokkoffaa therapeutically active yookaan immoo therapeutically desired portion sana argachuuf yookaan immoo waan active ingredient nuti barbaannu sana argachuudhaaf standardized method of extraction fayyadamuu qabna. Lammaffaa inert material warroota ta'an yookaan immoo ministranii active ingredient sana irra baasuudhaafis standardized extraction procedure fayyadamuu qabna jechuudha. Sanaaf SOP fayyadamnee extraction keenya adeemsisuun wantoota gurguddoo lamaan kanaaf nu fayyada jechuudha. Choice of suitable solvent, the selection of solvent system largely depend on specific nature of bioactive compound being targeted. Yeroo extraction hojjennu solvent filannoo yookaan immoo solvent filachuun baay'ee murteessaadha extraction adeemsisuuf. Solvent yeroo filannu immoo amala secondary metabolite yookaan immoo secondary metabolite nuti barbaannu sana irra hundaa'uudhaan solvent keenya filachuu dandeenya. Polarity fi non-polar nature isaa irratti hundaa'uudhaan filachuu dandeenya. So different solvent system are available to extract and the bioactive compound from natural products. The extraction of hydrophilic compound use polar solvents such as methanol, ethanol, ethyl acetate. Hydrophilic jechuun polar jechuun kan bishaan jaallatu, loving of water jechuun. For the extraction of more lipophilic or lipid soluble jechuudha kun immoo dichloromethane or the mixture of dichloromethane and methanol to 1:1 ratio can be used. Yeroo lipophilic ta'an yookaan immoo non-polar warroota ta'an extract gochuudhaaf dichloromethane fi methanol walitti dabaluun osoo fayyadamne baay'ee bareeda ta'a. In some extraction hexane is used to remove chlorophyll or defatting. Yeroo tokko tokko xanthophyll, beta carotene, chlorophyll kan jennuun kunniin masking effect qabu yookaan immoo pharmacological activity dhoksuu danda'uu qabu amala akkasii waan qabaniif difaat goona. Difaat yeroo goonu immoo petrooleemitaarii yookaan immoo NXN fayyadamuudhaan difaatiin hojjechuu ni dandeenya jechuudha. As a target compound may be non-polar to polar and thermally labile, a suitable method of extraction must be considered. Kanaaf yeroo extract goonu nature polarity isaa qofa osoo hin taane active ingredient sun ho'a dandamachuu danda'amoo ho'a dandamachuu hin danda'u kan jedhu beekuun nurra jira. Ho'a degrade kan ta'u taanaan disappear kan ta'u taanaan extraction keenya faayidaa dhaba sila ta'eef extraction methodology keenya filachuu qabna jechuudha based on the nature of the active ingredient. Fakkeenyaaf succinate apparatus, maceration, percolation fi extractionoota biraa teknikii biraa akka qabnu beekna. Kana qofa osoo hin taane modern extraction technique kanneen jedhaman kanneen akka supercritical fluid extraction, pressurized liquid extraction, microwave assisted extraction, ultrasound assisted extraction as well as solid phase extraction kanneen jedhaman extraction akaakuu hedduu qabna actually. So whether it is modern or traditional, you have to choose extraction methodology based on the criteria we depicted above and as well as in chapter 1. Extraction kan nu fayyadami garuu amala active ingredient biqila sana beekuun baay'ee murteessaadha. So the modern extraction technique possess certain advantage. Fakkeenyaaf modern extraction technique kun advantage hedduu qabu. Tokkoffaa reduction in organic solvent consumption. Solventii baay'ee fayyadamuurraa solventii muraasaatiin extraction hojjechuun danda'ameera yeroo ammaa kana. Kanaaf solventii qusachuu keessatti because economical jechuudha. Inni biraa elimination of additional sample, clean up the concentration step before chromatographic analysis isa kan omit karaa itti goonutu jira. Improvement in extraction efficiency, selectivity and kinetic of extraction. Extraction efficiency dabaluu irratti gahee guddaa qabu. The use of automation for the technique also favor their usage for the extraction of
the plant material. Yeah. Ease of automation. Now automatic extraction fayyadamna yeroo baay'ee sa'a dheeraa akkasumas gatii olaanaa kan nu hin baasifnedha ta'aa jiran jechuudha modern extraction technique yeroo ammaa jechuudha. So what factor affect quality of the crude drug? Quality of crude drug factoroonni affect gochuu danda'an yookaan dhibbaaleen affect gochuu danda'an hubuu danda'an maal fa'aadha? Quality of crude drug jechuudha. Qulqullina crude drug keenya factoroonni affect gochuu danda'an eenyu fa'aadha? Standardization of a drug means confirmation of its identity and determination of quality and purity. Standardization jettu kuni jechuun maal jechuudha? Qoricha tokko identity isaa, quality isaa fi purity isaa confirm gochuu jechuudha. So phytotherapeutic agents or phytomedicine are standardized preparation consisting of a complex mixture of one or more plants which are used for the management of the disease. Yeah. From phytotherapeutic agent or phytomedicine are standardized preparation way dhukkuboota garaagaraa manage gochuudhaaf meetodii yookaan standardized meetodii kan ta'an keessa isaan tokko jechuudha. Waldaan addunyaa fayyaa addunyaa maal jedha jecha World Health Organization herbal drug contain active ingredient part of the plant or plant material in a crude or processed state plus certain extent, for example solvent, diluent or preservative. Maal jechuudha according to World Health Organization yookaan immoo dhaabbata fayyaa addunyaa qorichi tokko active ingredient traditional medicine irratti fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf qorichoota aadaa irraa active ingredient yookaan immoo ishee qorichooma fayyadu ishee sana baasuu dandeenya malee kallattiimaan ishee qofa fayyadamnu maaliifi solventiitti dabaluudhaan diluent garagaraa bulbulaa garagaraatti dabaluudhaan preservative yeroo dheeraa akka inni turu kan taasisan wantoota garagaraa dabaluudhaan bifa taablitiin yookaan bifa kaapsuulitiin yookaan immoo bifa liquid ta'een qopheessuu dandeenya malee kallattiimaan crude drug sana hin fayyadamnu yookaan immoo fayyadamuu keenya dura isaan kan itti daddabaluudhaan qoricha taasifna malee kallattiimaan hin fayyadamnu jechuudha. So what problem which may affect the quality of herbal drug? Problem which associated with quality of herbal drug. Kanaaf qulqullina qoricha aadaa yookaan immoo herbal drug wajjin probleemiin yookaan rakkoon jiru waan rakkooleen affect gochuu danda'a maal fa'aadha kan jedhu laalla. Qofa herbal drug are usually mixture of many constituents. Makaa garagaraa qabu qoricha aadaa makaa garagaraa qabaachuu isaati. Inni lammaffaa most cases active principle are known. Active principle yookaan immoo isheen qorichooma fayyadu suni hin beekamtu yeroo baay'ee. Selective analytical method or reference compound may not be available commercially. Tokkoof isaan keessatti kan qorichoomaaf bahee akka referensiitti yookaan akka ragaatti nu fayyadu dhaabamuu isaati magaalaa irratti. Inni biraa plant material chemically or naturally variable. Chemically or naturally yeroo ilaalu variable yookaan immoo garagaraa ta'uun isaanii sunis dhiibbaa biraati yookaan rakkoo biraati. The method of harvesting, drying, processing, storing and transportation of anything. Adeemsi oomisha keenyaa adeemsi goggogsuu processii yeroo goonu store yeroo goonu fi transport yeroo goonu inni sunis dhiibbaa biraa fiduu danda'a. Mode of extraction of polarity, the mode of extraction for example polarity of extracting solvent and the instability of the constituent. Even mode of extraction in keenya polarity of solvent nuti itti fayyadamu tokko fakkeenyaaf kan active ingredient degrade gochuu danda'u ta'uu danda'a waan ta'eef isaan sunniin dhiibbaa dabalataati jechuudha. So factors influencing phytochemical profile of medicinal plants kan jedhu yeroo ilaallu faktoroonni yookaan immoo dhiibbaaleen phytochemicalii medicinal plantii sana irratti hubuu danda'an immoo eenyufaa kan jedhudha inni kun. Fakkeenyaaf genetic variation or variant leading to the variability in the chemical constituent of the drug. Genetically vaarii ta'een taanaan active ingredient plant sana keessa jirus vaarii ta'a jechuudha. Inni biraa geographical nutritional factor dha. Fakkeenyaaf altitude, soils composition, microbial load, climate or the temperature as well as etc. are a great effect on the quality of the crude drug as well as the constituent of phytochemical importance. Argamni isaa yookaan immoo nutritional factorii garagaraa fakkeenyaaf olka'iinsi lafaa ta'uu danda'a, soil composition, microbial load, climate temperature isaan kunneen
warroota dhiibbaa fiduu danda'anidha jechuudha. Yookaan faktoroota hubuu danda'a. Inni biraa seasonal change, rainfall, droughts, water stress are also have a great importance to affect the quality of the crude drug. Yeah, seasonal variation, waqtii hammi rooba gammojjummaa yookaan ho'iinsi naannoo tokko secondary metabolite biqila tokko keessatti argamu yookaan crude drug sana keessatti argamu carraa hubuu ni qabu jechuudha. Isolation and purification of active ingredient. Inni itti aanu isolation ishii active ingredient qorichoomaaf ooltu sana akkamitti baasuu dandeenya, akkasumas impurity garaagaraa akkamitti purify gochuu yookaan qulqulleessuu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. So now the plant extract usually occurs as a combination of various types of bioactive compound with different polarity. Yeah, plantiin tokko active ingredient garaagaraa qabaachuu danda'a based on polarity. Fakkeenyaaf active ingredient tokko baay'ee polaridha, active ingredient tokko immoo non polarii ta'uu danda'a. Kanaaf biqiluma tokko keessatti even qaama biqila tokko keessatti active phytochemical constituent hedduu argachuu ni dandeenya jechuudha. So their separation still remain a big challenge, and the number of different separation techniques are used to obtain a pure compound, such as chromatography like TLC, Coleman chromatography, Cephalix chromatography, HPLC. Yeah, okay. Amma biqilaan tokko active ingredient garaagaraa yookaan constituent garaagaraa qaba yoo jenne isaan sanniin garaagaraa baasuun yookaan immoo gargar dhiduun baay'ee challenge guddaati jechuudha. Haa ta'u malee yeroo ammaa chromatography teknikii fayyadamuu kanneen akka TLC, Coleman chromatography, Cephalix chromatography, HPLC fayyadamuudhaan akkasumas sublimation, distillation, fractional distillation as well as fractional crystallization isaan kanneen fayyadamuudhaan pure compound baasuun yookaan immoo secondary metabolite hedduu crude drug sana keessatti argaman wal makanii argaman sana kophaa baasuun danda'ameera yookaan immoo danda'amaa jira jechuudha. So the pure compound are then used for the determination of the structure and the biological activity. Egaa pure compound sana erga baafne yookaan compound qulqulluu yookaan immoo secondary metabolite qulqulluu sana erga baafne booda structure isaa beekuun yookaan immoo faayidaa inni fayyummaaf qabu yookaan immoo biological activity isaa beekuun salphaa ta'aa deema jechuudha. So chromatography yeroo laallu chromatography kun yeroo jalqabaatiif kan argame namicha Michael Stewart jedhamuudhaani. Inni botanistiidha actually. Namichi kun yeroo jalqabaatiif chromatography karaan itti argate biqiloonni magariisaa maaliif nyaata isaanii qopheeffachuu danda'u kan jedhurra. Biqiloonni magariisaa chlorophyll waan qabaniif nyaata isaanii qopheessuu danda'u jedhee sana booda biqilaa sana yookaan baala magariisa fudhatee paper chromatography fayyadamuudhaan yeroo jalqabaatiif chlorophyll, xanthophyll and carotenoid gargar baasuu danda'e jechuudha. Kanaaf jechi chromatography jedhu jecha Giriikii chroma fi graphene jedhurraa dhufe. Chroma jechuun bifa yookaan kalarii yoo ta'u, graphene jechuun immoo writing jechuudha. Gabaabumatti chromatography jechuun color writing yookaan immoo color writing jechuun ni dandeenya jechuudha. So Stewart named this new techniques chromatography based on the fact that it is separated the component of the solution by the color. Yeah, kalariidhaan adda adda baasuu danda'e waan ta'eef maaliif biqiloonni magariisaa nyaata kan qopheeffaniif chlorophyll waan qabaniif yookaan immoo xanthophyll, carotenoid wal makanii waan jiraniif jedhee. Kanaaf yeroo laalu baala magariisaa sana chromatography fayyadamee yeroo laalu paper chromatography irratti kalarii garaagaraa waan ilaaleef kanaaf chromatography yookaan immoo kalarii writing jedhee moggaafate jechuudha. Kanaaf if the mixture is given, now you have to separate the components. Now this component can be analyzed, identified, purified and quantified by using this chromatographic technique jechuudha. But the principle of chromatography is the physical method of separation in which the components of separated are distributed between two phases. One is stationary while the other is mobile phase. Kanaaf basic principle in chromatography maanni separation kan adeemsifamu componentiin suni bakka lamatti yookaan phase chromatography lamaan gidduutti jedheera. Phase lamaan chromatography immoo maanni gaafa jedhu stationary phase dhaabbataa fi phase socho'aa yookaan immoo mobile phase jechuudha. So the common feature of chromatographic method include stationary phase yookaan immoo phase dhaabbataa. Kana jechuun maal jedhu? It's often packed into the column through which the sample is passed to affect separation. Stationary phase kun akka baattuu yookaan immoo akka karaa yookaan immoo akka daandiitti fayyada jechuudha.
separation karaa itti adeemsifamu. Mobile phase jechuun immoo liquid yookaan gaasii ta'uu danda'a. Sample keenya karaa stationary phase kanarraan geejjibuudhaaf nu fayyada jechuudha. So analyze the chemical species being investigated. Wanti analyze gochuu barbaadu yookaan immoo wanti gargar baasuu barbaadu sun immoo analyze jedhama. Because different analyte have different binding affinity for the stationary phase. Their movement through stationary phase will be retarded by the various degree which affecting separation. Maal jechuudha analytiin garagara binding affinity stationary phase sanaaf qabu garagara sila ta'eef separationiin isaanis bifa sanii gargar ta'ee baha jechuudha. Kanaaf binding affinity garagara qabaachuun isaanii separationiin isaanis garagara akka ta'u taasisa jechuudha. Chromatography kana bakka garagaratti qooduu dandeenya. Yeroo bakka garagaratti qoodnu immoo hundeen keenya inni guddaan phase chromatography sana jechuudha. Stationary phase fi mobile phase isaanii. So classification of chromatography according to the mobile phase. Fakkeenya mobile phase irratti hundaa'uudhaan chromatography, liquid chromatography jechuu dandeenya, gas chromatography jechuu dandeenya. Liquid chromatography yeroo jennu mobile phase keenya liquid yookaan dhangala'aadha. Gas chromatography yeroo jennu immoo mobile phase keenya gaasii jechuudha. Classification according to the packing of the stationary phase. Stationary phase sana keessatti wanta guutamuutu jira. Wanta pack goonu sanarra hundaa'uudhaan ammas chromatography bakka sadiitti qooduu dandeenya. Paper chromatography, thin layer chromatography fi column chromatography. Paper chromatography kuni the stationary phase is a thin film of liquid supported on the inner support. Liquid chromatography, paper chromatography, example of liquid chromatography sila ta'ee fi liquid support on the inner. Kana jechuun cellulose paper sana keessatti bishaan ni guutama. Bishaan sun bishaan akka wanta sponjii keessatti bishaan guutame jechuu dandeessu. Fakkeenyaaf sponjii keessatti bishaan yoo goone yookaan aga sponjii san harkaan tuqnee beeknutti bishaan akka achi keessa jiru beeknu. Kanaaf sponjii sun garuu akka sappoortiitti fayyade, akka gargaarutti fayyade malee stationary phase keenya dhangala'aa achi keessa jiruuti. Kanaaf liquid chromatography jechuu ni dandeenya jechuudha paper chromatographyidhaan. Thin layer chromatography inni kun immoo stationary phase keenya a thin layer supported on glass or plastic or aluminum plate ta'uu danda'a jechuudha. Column chromatography simply column yookaan glass column dha. Column sana keessa garuu maybe silica geliin guutamuu ni danda'a jechuudha. Inni biraa classification according to mechanism of separation. Akkaataa separation adeemsifamuun immoo absorption chromatography, partition chromatography jennee bakka garagaraatti qooduu ni dandeenya jechuudha. Chromatography'n akaakuu hedduu qabna jechuudha. So planar chromatography is one type of chromatography technique in which the stationary phase is on the flat plate and the mobile phase moves through the stationary phase due to the capillary action or gravity. So the basic principle in planar chromatography mainly papering suni stationary phase sun bishaan yookaan dhangala'aa of keessaa qaba. Sanarratti mobile phase keenyas analyte keenya baatee kan deemu sababa capillary action yookaan gravity dhaan jechuudha. This technique was used to separate the mixture and there are two types of planar chromatography. Thin layer chromatography and the paper chromatography jechuudha. Inni thin layer chromatography is very important for to know what the component of our crude drug. Yeroo baay'ee thin layer chromatography kun the quickest method jennaan. Meetodii saffisaa maaliif crude drug keenya keessatti secondary metabolite hammamtu jira kan jedhu karaa gabaabaatiin karaa itti beeku thin layer chromatography dha. Paper chromatography referral it is liquid chromatography enneerra. Kanaaf cellulose paper ni fayyadamna akka stationary phase itti achi keessatti bishaan absorb goona. Sana booda sample keenya mobile phase garagaraa fayyadamne analyze gochuu danda'udha. So this TLC is used to determine the number of components in the mixture. Refrigerant crude drug sana keessatti component meeqatu jira kan jedhu beekuudhaaf gabaabumatti layer chromatography fayyadamuu dandeenya. So TLC is relatively quick. Quickest method in chromatography. The quickest method is what? TLC. So separation in TLC involves distribution of the mixture of two or more substance between the stationary phase and the mobile phase. The stationary phase is a thin layer absorbed usually silica gel or alumina coated on the plate. Plate sana keessatti maaltu jira? Coat ta'e silica gel yookaan immoo alumina dha. Inni kun akka stationary phase tti nu fayyada. Mobile phase keenya immoo TLC chamber keessatti isa developing liquid. Inni kun analyte keenya stationary phase sana irratti yookaan immoo TLC paper sana irratti baatee
deemuuf nu fayyada. So component of the sample will separate the stationary phase according to how much the adsorb of the stationary phase versus how much the dissolve in the mobile phase. Kanaaf separation kan adeemsifamu yookaan immoo componentiin garaagaraa kan ba'uuf sababa analytiin keenya bakka lamatti stationary phase fi mobile phase sana keessatti dissolve ta'ee waan nan deemuufi jechuudha. Principally isaa maayinni saampliin keenya jalqaba volatile sample solvent keessatti dissolve goona. Erga dissolve goone booda capillary tube fayyadamuudhaan hamma xiqqoo sample dissolve goone sana TLC paper irratti ni keenya. TLC paper irra erga drop goone booda tiller TLC chamber waan jedhamu jira. TLC chamber sana keessatti maal goona solvent goona. Solvent muraasa jechuudha. Solvent sana keessa TLC paper fuudhee keenya sa'a muraasa booda yeroo ol deeman argina jechuudha. Spootiin garaagaraa spootii sana irratti hundaa'uudhaan crude dragging keenya component meeqa akka qabu beekuu ni danda'ama jechuudha. So this technique manipulates polarity and more polar substance bind strongly to the adsorbent and dilute slower, less polar substance bind weakly to the adsorbent and faster. Silica gelin keenya polaridha waan ta'eef stationary phase suni kanaaf polar substance warroonni ta'an stationary phase sana yookaan silica gelii wajjin hydrogen bond uumuudhaan achitti turuu barbaadu kanaaf suuta ba'u jechuudha. Warroonni non polar ta'an garuu dafanii dhiyeessuu barbaadu because polar to non polariin waliin jaalatan waan ta'eef dafii ba'uu barbaada. So strength of interaction between the adsorbent and diluent vary approximately in order. Kanuma jechuudha. Kanaaf TLC jechuun as keessatti chamberii jira. Chamberii sana keessatti mobile phase solventiin keenya ni guutama. Solventiin sun erga guutame booda TLC paperii sana irratti spootii gochuudhaan TLC sana as keessa goona jechuudha. Yeroo muraasa booda yeroo ol deeman argitu. Fakkeenyaaf X kun solvent phase mobile phase nuti fayyadamne jechuudha. Y kun immoo spootii sana jechuudha. Fakkeenyaaf asitti spootii goone isheen sun as geesseera. Kanaaf compounding tokko retention value no RF jedha Y over X always less than 1 retention value hundi yeroo hundaa irra xiqqaa tokko. Kanaafu componentii garaagaraa spootiin garaagaraa ol ba'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf spootii kana ilaaluudhaan crude dragging keenya spootii meeqa akka qabu yookaan componentii meeqa akka qabu beekuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo paperii preparing chamber kana yeroo qopheessinu TLC paperii keenya daga kanarraa seentimeetira tokko ol deemne yookaan immoo 0.5 seentimeetira ol deemne irsaasadhaan maal goona sarara qopheessina jechuudha. Kanaaf sarara kanarratti kan saampilii keenya asirratti buufu. Sana booda solventiin kun waan jiruuf as keessa goona cover gochuu dandeenya. Liidii yookaan qadaadduudhaan cufuu dandeenya. Air bubble yookaan immoo saturation akka uumamu jechuudha. Sana booda yeroo muraasa booda spootiin tun as geessee argina. Spootiin tuni ijaan nu mul'achuu dhabuu dandeessi. Yeroo ijaan hin mul'anne maal goona UV chamberii keessatti goonee spootii kana ilaaluu dandeenya yookaan immoo spireey garaagaraa eejantii garaagaraa fayyadamnee beekuu dandeenya. Sana gara fuulduratti ilaalla jechuudha. So TLC yeroo hojjennu stage 4 qaba. Tokkoffaan sample preparation sample keenya prepare goona. Inni lammaffaan chamberii sana develop gochuudha. Inni sadaffaan immoo visualization reefu jenneera. Ijaan mul'achuu dhabuu danda'u. Ijaan hin mul'atan taanaan UV chamberii jalatti laaluuf yaalla jechuudha. Dhumarratti result sana interpret gochuuf yaaluu the result is based on retention value. RF value irratti hundaa'uudhaan warroota RF value wal fakkaataa qaban bakka tokkotti bakkuudhaan warroota RF value garaagaraa qaban immoo akkaataa compound garaagaraa ta'an beekuudhaan xumurra jechuudha. Isuma kana kanaaf fakkeenyaaf ishiin spootii tokkoffaa, spootii lammaffaa, spootii sadaffaa, spootii afuraffaa ishii kana fudhannee chamberii keessatti yeroo ilaallu chamberii sana keessa erga galchine booda sa'a muraasa booda spootiin kun ol bahanii nutti mul'atu jechuudha. Garuu retention value isaanii garaagara ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf fuula asitti ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf spootiin kun isheen as turte as baateerti, isheen as turte immoo asitti jirti, isheen as turte immoo gar malee ol deemteerti. Kanaaf inni kuni solvent frontiin yookaan immoo solventiin keenya hangaasii ga'eera. Ishee kana retention value ishee barbaaduudhaaf asii kaanee hangaasitti seentimeetiraadhaan ni safarraa. Asii kaanee immoo hangaasii solventii kan ni safarraa. Kanaaf ishee kana yeroo distaansii isa kana retention value keenya argina jechuudha. Fakkeenyaaf ishee compoundii lamaan kan yoo ilaaltan spootiin isaanii yookaan immoo fageenyi isaanii asii kaanii ganana deeman kun almost wal fakkaataadha.
Kanaaf kompoondoonni lamaan kun probably kompoondoota wal fakkaatuuti ta'uu danda'u jechuudha. So mobile phase nuti fayyadamnu TLC solvent yookaan solvent chamber sana develop gochuudhaaf solvent nuti fayyadamnu eenyu faadha kan jedhu laalla. So a single solvent or a mixture of solvents can be work as a mobile phase. Solvent tokko fayyadamuu dandeenya yookaan immoo solvent lama walitti makuudhaan fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf petroleum ether, chloroform, ethyl acetate, hexane dominantly used as a mobile phase. Yeroo baay'ee isaan kanneen fayyadamna. The ability of mobile phase to move up is depend on polarity itself and the volatile organic solvent is preferably used as a mobile phase. Yeroo baay'ee volatile organic solvent osoo fayyadamne baay'ee filatamaadha. Kana jechuun solventoonni nuti fayyadamnu warroota nan poolaar osoo ta'an bareedaadha. Maaliif volatilitiin nan poolaarii irra guddaa poolaarii waan ta'eef jechuudha. Warreen akkuma reefu jenne spootiin suni reefu ija keenyaan nutti mul'ateera. Haa ta'u malee ija keenya yoonaan mul'achuu dhabuu danda'u. Yeroo akkasii maaliin fayyadamna? Visualization reagent fayyadamna. Visualization reagent fakkeenyaaf visualization reagent fayyadamuu yookaan immoo UV chamber fayyadamuu dandeenya. UV chamber for example 254 irratti yookaan immoo 366 irratti UV chamber wabileen gizii isaa egaa adjust goonee booda yeroo achi keessatti galchinee ilaallu spootoonni ija keenyaaf mul'achuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf kallattii maal yeroo nutti mul'atan achumatti hirsaasadhaan bakka isaan jiran spootii gochuudhaan yookaan immoo akeektuu gochuudhaan baafnee goggogsinee RF value isaanii calculate gochuun ni danda'ama jechuudha. So ultraviolet light is a dominant. Isa kana caala immoo isa kan UV chamber hin qabnu taanaan immoo chemical methodidhaan fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf iodine vapor, fluorescent indicators, silver nitrate spray, sulfuric acid spray, bifa spreetiin waraqaa yookaan TLC paper sanarratti spray gochuudhaan spootonni ijaaf hin mul'anne yeroo mul'atan carraa arguu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf vaaniliinii fudhachuu dandeenya. Sulfuric acid keessatti bulbuluudhaan akka reagentitti fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf alkaaloidiin jiraachuu isaa dragon door reagent fayyadamuu dandeenya. Cardiac glycoside, antimony trichloride fayyadamuu dandeenya. Sugarii beekuudhaaf aniliin platelet, fatalates, amino acid beekuudhaaf dihydrogenase reagent gabaabumatti pirootinii beekuudhaaf dihydrogenase reagent kana fayyadamuudhaan beekuu dandeenya. Inni kun chemical visualization agent. Kanaaf UV sana fayyadamuu dandeenya yookaan immoo reagentoota kanneen itti fayyadamuudhaan structure secondary metabolite achi keessa jiran beekuun ni danda'ama jechuudha. So inni interpretation of result yeroo jennu reef dubbanne irraa RF value isaanii calculate gochuun retention factors or a value for each spot should be calculated. Then the RF value is used for quantify the movement of the material along the plate. Fakkeenyaaf isheen kun spootii kanneen argitan yoo jiraattan isheen gurraacha kalarii garaagaraa qabdi. Isheen tun immoo diimtuun asii kaatee hanga asii waan geesseef RF value ishee guddoodha. Isheen tun immoo RF value ishee irra guddaa kanaati. Isheen tun immoo RF value ishee kanarraa guddaadha. Kanaaf based on the RF value kompoondoota kanneen gargar baasuun ni danda'ama jechuudha. RF value akkamitti calculate ta'a? Formula nuun asitti kaameera. Distance from start to the center of the substance for to that of the distance from the solvent from. Fakkeenyaaf solventiin asii ka'ee hanga asii ga'uu danda'a. Garuu isheen tunniin immoo spootiin as jirti. Kanaaf asii kaatee hanga asitti egaa sarartuudhaan sararree booda ishee kanas ni sararra. Ishee kana hiruu ishee kana gabaabumatti RF value arganna jechuudha. Based on the RF value you can say something about the secondary metabolite. Kunoo asitti clearly isiniif kaameera. So you can calculate RF for this, RF for this, RF for this, again RF for this plus for this. So ishee kana sarartuudhaan sararta. Ishee kana immoo fakkeenyaaf 0.8 hiruu afurii jechuu dandeessa. 0.8 hiruu isheen kun immoo distaansiin guutumatti 5 waan taateef 5dhaaf irra jechuudha. So the RF is defined as the distance of the center of the spot moved divided by the distance of the solvent front moved, which are measured from the origin. Jedha akkuma dubban sararuudhaan RF value isaanii calculate gochuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf spootota wal fakkaatan yookaan immoo RF value wal fakkaatan warroota qaban walitti mix gochuudhaan yield isaanii guddifachuu
ni danda'ama jechuudha. Advantagein TLC inni guddaan maa inni tokkoffaa cost effective dha, gatii guddaa nun gaafatu, instrumentation isaas baay'ee salphaadha, training cimaan gaafatu. Inni biraa rapid akkuma reefu dubbanne flexibility of choice yaa solventii filachuudhaaf carraa qabna, flexibility qabna, stationary filachuufis akkasuma. So practically any separation can be achieved with the correct mobile and stationary phase. The large number of samples may be analyzed or separately simultaneously. Kamawat large amount of sample analyze gochuu ni dandeenya. Disadvantage isaa inni guddaan loading and speed are poor compared with flash chromatography. And there is a poor detection the control of illusion compared with high performance liquid chromatography. Kanneen akka high performance or HPLC gas chromatography, flash chromatography isaa wajjin compare yeroo gootu garuu is poor detection qaba. Loading and sample loading isaas baay'ee difficulty dha irratti, maaliif sample keenya garmalee daaliitu gochuu qabna malee overload yoo kan goonu yoo ta'e spot sana clear ta'e yookaan immoo pure compound pure ta'e tokko argachuu hin dandeenyu. Isaan kunniin advantage isaati malee at least garuu TLC is very important. So when you see the application in Isamaini in pharmaceutical evaluation of the herbal drug, TLC is being deployed extensively for the following reason. One, to identify the compound present in a given substance. Yeah, by phytochemical evaluation of herbal drug keessatti faayidaan isaa fakkeenyaaf reefu dubbanneera secondary metabolite crude drug sana keessa jiru maayinni kan jedhu identify gochuuf nu fayyada. Identification of pigment of the plant contains, yeah, pigment inni qabu plantiin sun maal faa qaba kan jedhu akeektu cimaa jechuudha. Inni biraa detection of pesticide and insecticide, yeah, pesticide farra ilbisoota, insecticide farra insectii in food industry, in agriculture industry keessatti faayidaa qaba. Analyzing the decomposition, yeah, qalama yookaan immoo composition qalama baasuu yookaan adda baasuu ni dandeenya. And monitoring organic reaction tokko intermediate irra jiramoo final product irra jira kan jedhus TLC fayyadamnee beekuu ni dandeenya jechuudha. So inni lammaffaa Coleman chromatography. In Coleman chromatography, both phases are placed in the Coleman container. All the chromatographic operations are carried out using Coleman. Amma Colemanii fayyadamuudhaan stationary phase erga achi keessa gunnee booda kallattimaan sample keenya kaa'uudhaan extra separation yookaan immoo illusion isaa beekuun ni danda'ama jechuudha. Coleman chromatography in chemistry is a method of identification, separation, and purification of individual chemical compound from the mixture of compound in large amount. So Coleman chromatography yeroo baay'ee identification, separation fi purification keessatti gahee guddaa taphata. Maaliif sababa graafitiitiin compoundonni akaakuu garaagaraa fakkeenyaaf based on polarity ta'uu danda'a. Gargar baasuun yookaan immoo gargar dhiiluun ni danda'ama. Principaliin isaa maa inni tokkoffaa solid stationary phase and liquid mobile phase fayyadama. Solid stationary phase yoo jennu silikaa jeelii ta'uu danda'a. Coleman sana keessatti kan Coleman tube sana keessatti ni guutama. Liquid mobile phase immoo Coleman packingidhaaf akkasumas illusioniidhaaf ni fayyadamna jechuudha. Inni biraa principle of separation isaa inni guddaa absorption gaafa jennu sampling keenya stationary phase sana keessatti absorb ta'uudhaan by using mobile phase yookaan mobile phase fayyadamnu sanaan immoo maal ta'a illusionii eegala jechuudha. It is known that the rate of absorption varies with the given adsorbent for different material, and the principle of Coleman chromatography is selective absorption in experimental procedure. So Colemanii hedduu qabna. Fakkeenyaaf gravity Coleman yeroo baay'ee Colemanii kana akaakuu garaagaraatti kan qoodnu flow of solvent depending on upon the flow of solvent down, the Coleman chromatography can be divided into category gravity Coleman and flash chromatography. Yeah, solvent yookaan mobile phase jechuudha. Fayyadamnu suni sababa gravitiitiin downward flow kan godhu taanaan gravity Coleman chromatography jennaani. Flash chromatography kan jennu immoo if the solvent is forced down the Coleman by positive air pressure, is called air pressure dha affect ta'ee kan flow yookaan immoo gadi kan deemu yoo ta'e immoo flash chromatography jennaani. Gravity dhaan gadi dhiibamee kan deemu yoo ta'e immoo gravity Coleman chromatography jennaani.
So kolaman chromatographiin kanuma kolamaniin tana as keessatti stationary phase guutama sana booda saampliin keenya gubbaa kanaan ni kaa'ama erga saampilii keenya galchinee booda solvantii yookaan mobile phase keenya gubbarraan itti gadi galchina jechuudha sana booda akkuma argitanitti asii kaatee as geesseerti tokkommoo as geesseerti kalarii garaagaraatiin gadi deemuu jalqabbii adeemsa kanaan illuushin jennaani asitti akkuma argitan kanaan pilaaskii biyaalii garaagaraatiin yookaan immoo bikkarii xixiqqoo garaagaraatiin walitti kolleekti goona jechuudha. Erga kolleekti goonee booda solvantii kana erga room temperature yookaan roota vaapparii fayyadamnee erga goggoogsine booda teellisii fayyadamuudhaan kompoondoonni as keessa jiran meeqa as keessa kan jiran immoo meeqa isheen kunii fi isheen kun immoo garaagarummaa isaa himaa inni kan jedhu teellisii sanaan fayyadamnee beekuu ni dandeenya jechuudha. So inni kun hundi column chromatography isinitti akeeka. So the component which has a greater absorption power is absorbed in the upper part of the column. Yeah, absorption guddaa warroonni qaban power cimaa warroonni qaban gubbuma irratti absorb ta'anii hafu. The next component is absorbed in the lower portion of the column which is less absorbing power than the first component. The process is continued. As a result, the material are partially separated and absorbed in the various parts of the column. The type of interaction between stationary phase and the solute is reversible in nature. Actually, this process or column chromatographic process is a reversible process. Experimental aspect of column chromatography. Generally, in this technique, the mixture to be separated is taken in suitable solvent and a small amount of solution is added to uniformly pack the column. Yeah. Amma kallattimaan gara eksperimentisti seenaa jirra akkamitti hojjanna kan jedhu laaboraatoorii keessa osoo seenni kolaman chromatography bifa kamiin arrange goona kanaaf jalqaba kolamanii sana iron stand fayyadamuudhaan hidhuu qabna erga hiine boodas silikaa jeelii galchina silikaa jeeliin suni akka stationary phase nu fayyada jenneerra powderiidha yookaan harceedha harcee sana erga galchine booda solvantii fayyadamuudhaan paak goona jechuudha paak goonaas adeemsa sanaan kolaman paakingii jennaan erga paak goonee booda saampilii keenya gubbarraa gaditti galchina saampilii keenya gubbaa erga galchine booda solvantii yookaan mobile phase garaagaraa walitti mix gochuudhaan ta'uu danda'a yookaan immoo mobile phase tokko fayyadamnee illuushinii akka adeemsisu yookaan immoo gadi akka adeemuu jalqabu goona jechuudha sana yeroo booda based on polarity secondary metabolite sun gargar ba'uu eegalu jechuudha. Kanaaf kolamaniin keenya simple plastic simple glassy simple neutral glassy dha neutral glass lengthin isaanis garagara actually garuu kolamaniin suni lengthin isaa dheeraa kan ta'u ta'e separation isaa bareedadha kanaaf for better separation to be obtained a long narrow column than short thick column because the number of plate will be more argite kolamaniin kuni adaduma dheerinni isaa dabalu separationis dabalaa deema jechuudha kanaaf separate kolamanii san dheerinni isaa osoo ol daballe baay'ee bareeda adsorbantiin keenya yeroo baay'ee silikaa jeeliin alumiina calcium carbonate calcium phosphate and magnesium as well as starch fayyadamuu dandeenya but commonly silikaa jeelii fayyadamna yeroo baay'ee silikaa jeelii kolamanii sana keessatti wanti guutamu silikaa jeelii jedhama jechuudha kanaaf bifa saniin arrange goona adeemsa kanaan kolaman packing jennaan jechuudha. Ya fakkeenyaaf asitti laaluu dandeessu isheen tuni kolamanii kanaaf kolamanii kana keessatti namichi maal godhaa jira silikaa jeelii galchaa jira jechuudha silikaa jeelii erga gadi galchee booda silikaa jeelii gubbaadha maal itti daballa solvantii itti daballa jechuudha kan mobile phase erga mobile phase itti daballe booda bifa kanaan kolamanii keenya bareechine paak goona jechuudha. So now this column is packed. Amma column packing erga finne booda sample keenya dry packing yookaan wet packing gochuu dandeenya. Dry packing jechuun sample keenya goggogsine mortar pistiliidhaan fayyadamnee daaknee harcee sana gubbaan galchuudha. Wet packing yeroo jennu immoo solvent sample keenya maal goona xiqqoo jigsina injiisina erga jigsine booda yookaan jeelii erga uumee booda sample keenya gubbaan itti galchina sana booda mobile phase keenya gubbaan itti daballa jechuudha. Kanuma fakkeenyaaf erga kolamanii keenya bifa kanaan paak goone booda saampliin keenya yeroo ammaa wet packing jedha kalifi dhangala'aa fakkaate yoo ilaaltan ijumaanu san wet packing jechuun saampilii keenya powderii sana gara jeeliitti geeddaree jeelii sana gubbaa itti galchina sana booda solvantii keenya reeshoo garaagaraatiin maal gochuudha dabaluudha jechuudha yeroo kolamanii kana paak goonu garuu wanni beekamuu qabu kolamanii keenya yeroo paak goonu
reeshoon solvantii fayyadamuun fakkeenyaaf tokko gara 5 ta'uu danda'a. Kana jechuun silikaa jeelii 5 fayyadamnee silikaa jeelii tokko fayyadamnee solvantii 5 fayyadamuu dandeenya. Yookaan immoo giraama tokko silikaa jeelii yoo fayyadamne milli tokko yookaan milli 5 solvantiitti dabaluu dandeenya kolamanii keenya paak gochuudhaaf. Kolamanii keenya paak gochuudhaaf maaliif kolamanii kun sirriitti paak hin ta'u taanaan kiraak godhe taanaan immoo separeeshiniin keenya bareedee akka hin baane nu taasisuu danda'a waan ta'eef. So akkuma argitan kanaaf bifa kanaan erga paak godhee booda solvantii gubbaatti galchina yookaan moobaayil feesii keenyatti daballa. Moobaayil feesiin sun immoo kompoondoota gargar baasuu eegalachuudha. Akkuma argitan kana asitti immoo haala eegaleera illuushinii eegaleera jechuudha. Illuushinii eegaleera. Kanaaf yeroo kolleekti goonu biikkarii kana keessatti maybe 10 ml or 20 ml or 50 ml maximum kolleekti gochuu qabna malee callifneetuma aga biikkariin kun guutuu kan eegnu yoo ta'e mixture of compound arganna. Kanaaf pure compound carraa argachuu waan qabnuuf daddafnee 10 ml akkuma bu'ee biikkarii kana jijjiiruu qabna jechuudha. Yookaan immoo 10 yookaan 15 yookaan immoo 25 akkas. So biikkarii baay'eetu nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf saampilii keenya yookaan illuushinii keenya kolleekti gochuudhaaf. So identification the separation of the compound. Yeah, amma erga collect gone booda identify gochuudha. Developing technique for illusion. So by the technique of illusion, the individual components are separated in the column. The two techniques are isocratic illusion and the gradient illusion. Isocratic illusion jechuun in this illusion the same solvent composition or solvent of the same polarity is used. Yeah, solventii tokko yookaan immoo solventii wal fakkaatu polarityidhaan kan wal fakkaatu yeroo fayyadamne isocratic illusion jennaani. Gradient illusion jechuun immoo solventii polarity garagaraa lama yookaan lama ol gaafa fayyadamne immoo gradient illusion jennaani. Yeroo baay'ee gradient illusion kana osoo fayyadamne baay'ee filatamaa solventii lama walitti mix gochuudhaan reeshoo garagaraatiin osoo fayyadamne secondary metabolite nuti baasnus garagara ta'uu danda'a waan ta'eef baay'ee nu fayyada jechuudha. Then detection of compound amma illusionii finneerraa goggogsine booda TLC fayyadamne biikkarii sana keessatti compound meeqatu jira kan jedhu ilaalla. Tokko ija keenya mul'achuu waan hin dandeenyeef yookaan immoo colored ta'uu dhabuu waan danda'aniif akkuma reefu dubban either chemical reagent yookaan UV chamberii fayyadamne adda baasuuf yaalla jechuudha. Detection of compound jechuun adda baasuu yookaan gargar baasuu beekuu jechuudha. So isuma kana jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo bu'u kalarii garagaraa qabaatee bu'uu danda'a. Kalarii garagaraa qabaachuun isaa at least compoundota garagaraa ta'uu akka danda'an nu akeekuu danda'a malee fakkeenyaaf isheen yellow colored isheen amma yellow colored taate fi isheen amma diimtuu taate kuni compound tokko jechuu hin dandeenyu. Maaliif isheen diimtuu taate kun compound hedduu ta'uu dandeessi. Isheen tunis compoundota hedduu ta'uu dandeessi waan ta'eef aga TLC sana fayyadamnee beeknutti compound kuni bakka wal fakkaata jennee beekuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf inni kun amma TLC paperii argitanii UV chamberii jalatti yeroo laaltan kalarii garagaraatiin bifa kanaan bareedee bahaa jira jechuudha. Kanaaf A B C kun garuu ammoo mixture fakkaata jechuudha. Kanaaf gaafii mallattoo gaafii asirratti keenya jechuudha. Kanaaf bifa kanaan adda baasnee TLC kana fayyadamnee compound keenya beekuu ni dandeenya jechuudha. Factor affecting column efficiency maarri factorii column efficiency kan hubuu danda'u yookaan immoo dandeettii column separation keessatti qabu affect gochuu warroonni danda'an maayini tokkoffaa dimension of the column dha. Column efficiency has been improved by increasing the length. Reefu dubbanneera length isaa dabaluudhaan separation efficiency isaa dabaluu akka dandeenyu beekna. Particle size of the column packing separation to be improved by decreasing the particle size of the adsorbent. Silikaa jeeliin fayyadamnu mesh size garagaraa qaba. Kanaaf ishee mesh size xiqqaa qaba. Fakkeenyaaf 60 ga 120 jira, 200 ga 300 jira, 400 ga 500 jira. Kanaaf ishee size xiqqaa qabdu yoo fayyadamne separation keenya nu dabala yookaan immoo separation keenya nuuf saffisa jechuudha. Inni biraa activity of adsorbent, temperature of the column, speed of the illusion increase with higher temperature yoo daballe speed of illusion inni dabala. Packing of the column, quality of solvent nuti fayyadamu solvent no viscous is very important. Viscosity of the solvent inni kunis factory biraati jechuudha.
እንግዲህ አፕሊኬሽንን ኮለመኒ ni tokkoffaa separation ni lammaffaa application jedheen sadaffaa isolation gargar baasu inni afraffaan estimation of group drug formulation isolation of active constituent determination of primary and secondary metabolite as well as separation of diastereomers kan hundaaf kolamaniin kuni yookaan applicationii guddaa qabaachuu. Advantage in column chromatography, any type of mixture can be separated. Mixture hedduu kan garagara separate gochuu danda'u isaa akka advantage fudhanna. Inni lammaffaa quantity of mixture can be separated. Yeah, any quantity can be separated by this column and a wider choice of mobile phase. Filannoo qabna jechuudha. Gradient or isocratic elution fayyadamu ni qabna. Inni bira automation is possible. Akkasumara experience guddaa kan gaafatu osoo miti jechuudha. It is very important. Disadvantage isa time consuming yeroo dheeraa fudhachuu danda'a maaliif gisee tokko kolaman pack waan gooneef pure compound arganna jechuu miti. Yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Repacking jiraachuu danda'a waan ta'eef. Solvent hedduu consume godha. Yeah. More amount of mobile phase can be required. Automation make a technique more complicated and expensive. Isaan kunniin disadvantage kolaman chromatography jechuudha. Chromatography inni kunis separation technique jechuudha. Separation technique indahum the oldest technique of separation jedhamuudhaan beekama. Namichi yeroo jalqabaatiif Michael Seward yeroo jalqabaatiif chromatography argate sunus almost paper chromatography kana wajjin wal fakkaata jechuudha. Adeemsi isaa tokko waan ta'eef kanaaf paper chromatography is analytical method used to separate colored chemical or substance. Mainly paper chromatography kun immoo separate gochuudhaaf kan fayyadu colored chemical yookaan immoo halluu qabeessa warroota keemikaalota ta'an baasuuf kan gargar baasuuf nu fayyada jechuudha. So paper chromatography is a method of partition chromatography using filter paper strips as a carrier or inert support. Kanaaf akka stationary phase kan fayyadamu asirratti maa'inni filter paper jechuudha. So factor governing separation of the mixture of solids on filter paper is partition between two immiscible phase. Still paper chromatography irratti basic principle isaas partition jechuun sampling mobile phase fi stationary phase gidduutti qoqqoodamuu isaati waan biraa miti. So one is usually water absorbed on cellulose fibers in the papers which is stationary phase. The second is the organic solvent flows past through the sample which is on the paper or stationary phase. Kanaaf solventiin keenya yookaan mobile phase fi cellulose fiberiin yookaan immoo cellulose paper jechuun immoo stationary phase nuti fayyadamnu jechuudha. Separation of amino acid fakkeenya separation of carbohydrate yoo fudhan paper chromatography kanaan adeemsifamu jechuudha. So paper chromatography diagrammatically kana fakkaata. Kanaaf kuni paper jar jedhama. Paper jariin kuni maal qabachuuf fayyada? Solvent yookaan mobile phase keenya qabachuuf fayyada. Qadaada qaba kunis maaliif kun qadaaduun kan nu fayyaduuf saturation uumuudhaaf yookaan immoo air bubble sana avoid gochuudhaaf sana booda isheen paper yookaan cellulose paper jennuun kun immoo akka stationary phase nu fayyaddi. Sampling keenya erga dissolve ta'ee booda small amount ishee fudhannee spootii goona capillary-dhaan. Capillary spot erga goonee booda akka kolaman chromatography gravity osoo hin taane naa'u capillary actionitu sampling kana yookaan immoo pointii kana spootii kana fudhatee gara olii deema jechuudha. So based on that retention value isaanii calculate gochuudhaaf spootonni kunniin garagara ta'uu isaanii kompoonantii garagara qabaachuu isaa nuuf akeekuu jechuudha. Kanaaf paper chromatography is a technique used for the separation and identification of very relatively small chemical substance by moving a solvent on a sheet of the strip or filter paper. Substance to be identified or spotted near one end of the filter paper ishee kana jechuudha spot gochuu jechuudha. So as a solvent move up on the paper, different molecule move at different rates of smallest molecule moving faster. So yeah, capillary actioniidhaan kompoondonni kunniin ol deemuu eegalu jechuudha. Kanaaf yeroo booda spootii akkanaa argina bakka garagaraatti. Kuni kan irratti hundaa'u polarity of the constituent plus polarity of the solvent jechuudha. Sana booda retention value isaanii calculate gochuudha x over y because y is solvent front x is the spot the front of spot on the x over y dha retention value isaanii calculate gochuu ni dandeessu jechuudha.
Inni afuraffaan high performance liquid chromatography yookaan HPLC jedha. HPLC over the past decade HPLC is most extensive application in the list of herbal medicine. Yeroo baay'ee still now HPLC kun herbal medicine keessatti analyze gochuudhaaf, separate gochuudhaaf, identify gochuudhaaf gahee guddaa taphata jechuudha. Preparative and analytical HPLC are widely used for isolating and the purification of the herbal compound. In analytical work, the goal is to get information about the sample. Preparative HPLC and analytical HPLC faayidaan isaanii inni guddaan isolate gochuu fi purify gochuudha. Maaliif crude drugging herbal plant irraa argamu suni impurity garaagaraa yookaan mixture garaagaraa waan qabuuf HPLC kun immoo mixture garaagaraa baasuudhaan beekama sila ta'eef purification fi isolation keessatti gahee olaanaa taphata jechuudha. Kaayyoon isaa kan gooli keenya inni guddaan immoo waa'ee sample sana information gahaa argachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Having available such a powerful purification technique makes it possible to spend less time on the synthesis of condition. Information gahaa qabaachuun keenya yookaan immoo powerful separation qabaachuun keenya immoo yeroo analysis yookaan synthesis keessatti balleessinu gabaabsuuf nu fayyada jechuudha. So separation is based on upon different migration between the stationary and the mobile phase. Here stationary phasing keenya kolamanii keenya the kolaman especially HPLC keessatti kolamaniin akka heart of chromatography laalama. Mobile phasing keenya maybe different solvents ta'uu ni danda'u jechuudha. So stationary phase, the phase which remains a fixed column, for example C80 column, and mobile phase carries a sample through stationary phase, moves through the column. Column sana keessa ergama seene booda column sun ho'a guddaa waan qabuuf separationiin ni adeemsifama jechuudha. Akkuma argitan saampileen kun bifa kanaan column keessa erga seene booda maaltu ta'a? Separationitu adeemsifama jechuudha. Erga separate ta'ee booda kallattiimaan detector bira deema. Detectorri kun immoo detect gochuudhaan separation kana bifa chromatographytiin baasuu eegala jechuudha. Like this chromatography bahuu eegala jechuudha. Kanaaf chromatography kana immoo nuti interpret gochuun compoundoonni crude drug sana keessatti argaman, impurity crude drug sana keessatti argamu maayinni kan jedhu clearly report gochuuf yookaan report gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf inni kun chromatography jedhama. Chromatography the graph which display the result of HPLC or gas chromatography jechuudha dandeessu. So this one is a way of separation. Next gas chromatography. Gas chromatography is a chromatography technique that can be used to separate a volatile organic compound. Yeroo baay'ee gas chromatography kan nu fayyadu sample volatile organic compound yoo ta'an volatile kan salphumatti gara gaasitti geeddaramuu danda'an yoo ta'e gas chromatography itti fayyadamna. Gas chromatography akkuma maqaan isaa ibsu mobile phasing keenya gaasiidha jechuudha. Stationary phasing keenya garuu liquid yookaan immoo solid ta'uu ni danda'a. So gas is a type of partition chromatography. It consists of a flowing mobile phase. Mobile phase qaba. Garuu mobile phasing keenya gas chromatography keessatti garuu carrier gaasii jedhamu. Carrier gaasiin kunniin inert gaasiidha kanneen reactivity adeemsisu kanneen akka helium, kanneen akka hydrogen, kanneen akka nitrogen. Isaan kunniin akka carrier gaasiitti yookaan immoo akka mobile phase itti fayyadamnaani injection port bakka sample keenyatti waraannu jechuudha. Ni qaba. And the separation column in jirti. The place where separation can be takes place is known as column. Column is known as the heart of chromatography. And oven in jira. Oven ho'a guddaa kennuu fi column sanaaf nu fayyada. Ho'i guddaan column sana keessa jiru fakkeenyaaf haga 400 gahuu danda'a. Haga 350 haga ta'uu danda'a. Kanaaf ho'i guddaan kun immoo equally distribute akka ta'u column kun faanii qabachuu duubaani. Faanii qabaachuun isaa ho'i column sana keessatti coil sana keessatti wal fakkaataa ta'e akka gahu fayyada. Dhumarratti separationiin erga adeemsifamee booda kallattiimaan gara recorder integrator waan jedhamutu jira. Recorder integrator sana keessa daataan sun erga gahee booda kallattiimaan gara detector bira gaha. Detectorri sun immoo erga detect godhee booda gara chromatographytti akka geeddaramu recorder integratoritti erga integratorri
dhumarratti chromatography nu kenna jechuudha. So types of gas chromatography yeroo ilaallu reef dubbanneerra gas solid chromatography and gas liquid chromatography jechuu dandeenya. Still gas mobile facing keenya gaasiidha. Stationary facing keenya garuu solid ta'uu danda'a, liquid ta'uu danda'a jechuudha. Gas solid chromatography is based upon solid stationary phase on which retention of the analytes was a consequence of physical absorption. So the basic principle of gas solid chromatography is absorption, but the basic principle of gas liquid chromatography is partitioning. It is useful for separating ions or molecules that are dissolved in a solvent. So gas chromatography is also another modern technique that is used for separation. So finally, some gas chromatography it can be used widely for quantitative as well as qualitative application of larger number of compounds. Yeah, qualitatively and quantitatively large amount of sample adda gargar baasuudhaaf nu fayyada. This technique provides a high speed and resolution isaa guddaadha, speed isaas baay'ee guddaadha. Daataan argamus very reproducible and high sensitive, and 100% 1000 of volatile organic compound can be separated by GC, and non-volatile substance can also be separated if it converted to volatile by oxidation, acylation, and alkylation. Yeah, modification yookaan immoo derivatization jennaan jechuudha. Kanaaf volatile sample qofa yoo qabaanne chromatography yookaan gas chromatography fayyadamna jechuun dandeenyu. Maaliif liquidis solidis itti fayyadamu ni dandeenya, garuu jalqaba gara volatile itti geeddaruu qabna tekniikii garaagaraa fayyadamne. Tekniikni sun derivatization jedhama. Derivatization tekniikii fayyadamne kallattiimaan gara volatile itti geeddaruudhaan analyze gochuu dandeenya. So concentration of individual elements such as carbon and hydrogen can be determined very accurately. Alcohols, esters, fatty acids, amines present in the biological sample are often separated by GC. Kanaaf alkoolii, esterii, fatty acid fi amine gas chromatography biological sample keessatti argaman gas chromatography fayyadamnee separate gochuun ni danda'ama jechuudha. So where is the area of application of gas chromatography? ilaalla jechuudha. So gas chromatography continue to play an important role in identification and the quantification of ubiquitous pollutant in the environment. Environmental analysis keessattis gahee guddaa qabachuudha. Contaminant yookaan pollutant garaagaraa quantify gochuudhaaf. It also analyzes a class of persistent organic contaminant, air, water, soil, sediment. The special attention is given to sample preparation technique jedha. Sample preparation safety guddaa barbaada yookaan immoo xiyyeeffannoo guddaa kennamuufii qaba. Maaliifii gas chromatography qolamanii baay'ee qal'oo taate fayyadama. Kanaaf qolamanii sun clog akka hin taaneef sample preparation kun attention guddaa barbaada. Kanaaf sampliin sun erga ta'e booda kallattiimaan analyze gochuu ni dandeenya jechuudha. So organic pollutants like volatile organic compounds, recycled aromatic hydrocarbons, pesticide, halogenated compounds and kanneen analyze gochuu ni dandeenya. Qolamanii itti fayyadamnu maybe capillary ta'uu danda'a yookaan immoo packed qolamanii ta'uu danda'a. But yeroo baay'ee capillary qolamanii kun sensitivity resolution isaa yookaan flow rate of mobile phase isaa baay'ee bareeda waan ta'eef internal diameter isaas baay'ee xiqqaa waan ta'eef separation irratti baay'ee filatamaadha. So warri environmental analysis water pollutant analyze gochuudhaaf, hydrofluorocarbon ozone irratti dhiibbaa fidu analyze gochuudhaaf, qilleensa keessatti analyze gochuudhaaf ishee kana ni fayyadamu jechuudha. So thank you very much for your nice attention. This is the end of chapter 2 actually. So we'll proceed to the next tutorial video. So don't forget to share, like, and comment on the comment section of our channels. So thank you very much for your nice attention. If you have any question, any doubts, you have to write on the comment section so as to modify for the next tutorials.